Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan dhaggeeffattoonni Soofumar App bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin hada qabu jecha har'as viidiyoo haaraa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Har'a qabadhee kan isiniif dhiyaadhe appiiwwan lama akkuma isin irratti argaa jirtan kan tokkoffaan Facebook yoo ta'u lammaffaan immoo appii hirriba nama raffisuudha. Isa itti aanu jechaadha. Egaa tokkoffaan kan jalqaba irratti argan Facebookidha. Facebookiin persentii 40 data kenna save nuuf save akka goonu gad nuuf lakkisee jira. Facebookiin persentii 40 data keenya akka qusan maal gad nuuf dhiise hin ilaalla wajjin. Inni lammaffaa warroon hirribni isin rakkise akkasumas hirribni isin dhufuutite appii bareedaa kanatti fayyadamtanii hirriba akkamitti rafuu akka dandeessan isinitti mul'isa. Appiiwwan kanneen lama isin qabadhee dhiyaadheera. Egaa jalqaba gara barnoota kanaatti osoo hin ce'in warroon Soofumar Appiidhaaf haarawaa taatan mallattoon subscribe jedhu kun hin jira. Isa batanii kanaan tuttu fuulduraatti mallattoon notification isin dhufa. Isallee order yoo gootan hittanii order yoo gootan yeroo mara viidiyoowwan an hojjedhu mallattoo notification akka isin ga'u gochuu dandeessu. Viidiyoowwan baay'ee gadhiisee jira akkuma argaa jirtan as keessatti viidiyoowwan baay'ee tokkotu as keessa gadhiifamee jira. Akkuma argaa jirtan keessa seentanii daawwachuu ni dandeessu. Akkanuma playlist dhinanillee isinii kaa'ee jira. Playlist mara keessa viidiyoon bashannanaa jira. Itti fayyadama bilbila keessaniitiin kan wal qabate jira. Appiiwwan isin barbaachisan yookaan nu fayyadan jedhee yaadee jira. Hojii online illee as keessatti gadhiisee jira. Akkanumallee YouTube'dhaan illee wantoota wal qabatan viidiyoowwan baay'ee YouTube'dhaan wal qabatan hojjedheera. Viidiyoowwan kanneen illee daawwachuudhaan barnoota gaarii irraa argachuu ni dandeessu. Egaa gara barnoota keenya isa jalqabaatti jenna. Egaa jalqaba irratti kan argannu maalidha? Facebookidha. Facebookiin persentii 40 data keenya akka qusannu kan nuuf lakkise maalidha? Isa dursaa ilaalu. Akkamitti data keenya save gochuu akka dandeenyu waliin jalqaba akkaawuntii keessan kan Facebookii irra ni seentu. Erga seentanii mallattoon tuqaa 3 yookaan saraziin 3 as jira argattan jedhee yaada. Isarratti okeettu. Itti aansitanii daka kana gabbuutanii setting in the privacy isa jedhu jira. Isarratti okeettan. Itti aansuudhaan setting isa jedhutu isinii dhufa. Setting argattan jedhee yaada. Asirratti setting kana keessa erga buutanii booda egaa media and contact isa jedhu arganna daka kana buutanii ofii gad gabbuutan jechaadha. Gara dhumaa irratti ni argattanii media and contacts wanni irratti haasofnu har'a asirratti jechaadha. Akkuma argaa jirtan asirratti jechaadha. Data saver jedhee use up to 40 days data by reducing video quality jedha. Asirratti maalidha? Viidiyoowwan laallu Facebook irratti persentii quality isaa hir'isuudhaan persentii 40 data keenya Facebook data save nu godhe jechaadha. Kanarratti maalidha wanni tokko yeroo baay'ee ijoolleen dataadhaan fayyadamtan data keessan save gochuu ni dandeessan jechaadha. Qarshii isin jala nyaata, qarshii isin jala fixa viidiyoon persentii 40 kana garuu gad hir'isuu dandeessu. Kana kan gootanii viidiyoo quality isaa hir'isuudhaan jechaadha. Akkuma argaa jirtan kana jechaadha. Inni amma argaa jirtan optimized inni jedhu kun quality isaa kan eegamedha. Facebookiin akkuma gadhiifame quality bareedaadhaan viidiyoo akka godhudha jechaadha. Nu har'a garuu kan ilaallu data saver isa jedhu kana argaa jirtanii persentii 40 hir'isuu barbaanna waan ta'eef isa irra goonaa jechaadha. Fakkeenyaaf amma asirra jira. Facebookiin yeroo hundayyuu asirra jira. Yoo nuti sirreessin jechaadha. Data persentii 40 kana save gochuu barbaanne ishee ajjirtu kana irratti yoo jenne amma fakkeenyaaf data keenya persentii 40 save nuuf godha jechaadha. Facebookiin mataa isaatti kan akkamitti gochuu dandeenya? Viidiyoon quality isaa ni hir'ata amma ta'e tokko garuu persentii 40 kana data keenya nuuf qusata jechaadha. Facebookiin tokkoffaa kana gadhiise jechaadha. Asuma keessaa osoo bahin waa tokko isinitti agarsiisee bahu. Autoplay isa jedhutu jira kanatti argaatan jira. Autoplay kun maalidha? Yeroo hundayyuu Facebookii keessan bantanii viidiyoodhaan dhufan osoo nun tuqin osoo nun banin hin taphatu jechaadha. Viidiyoowwan kunniin Facebook irratti ni taphatu. Nun banne viidiyoo sana hin tuqne garuu ni haasaa jechaadha. Ni taphata. Yeroo kana maalidha? Data keenya nu laafita. Warroonni wifi fayyadamtan wifi waan ta'eef baay'ee rakkachuu dhabuu dandeessan. Garuu namoonni wifi ittiin fayyadamne data keessan isin jala fita. Kanaaf yoo asirratti waan tokko sirreessuu qabdan. Kana asumatti isin agarsiisu. Inni argartan kan on mobile data and wifi inni jedhu kun dataanis ta'ee wifiidhaan yeroo fayyadamnu viidiyoon keenya ni taphata jechaadha. On wifi only wifi irra yoo gootan amma fakkeenya namni tokko wifi bakka jiru yeroo dheetanii wifi irra yeroo gootan yeroo achi dhiqatan viidiyoon hin taphatu jechaadha. Immediately viidiyoon hin taphatu. Asirra wifi qofa jechaadha. Bakka wifi jiru qofa taphatan. Garuu daka kanatti kan asirra isinitti agarsiisu asirratti never auto
play videos. Videoon osoo nu hin banin jechaadha. Osoo nu hin banin akka hin taphanne goona jechaadha asirratti. Yeroo baay'ee Facebook keessan irra yuusentan videoon osoo nu tuqin ni taphata. Yeroo kana data keenya nu jala nyaataa deema jechaadha. Kanaafuu maal goona asirra dhuftanii never auto play videos isa jedhu kana yoo okay tani asitti mallattoo reality kana yoo tuquutan data keessan salphabatti ni qusattu jechaadha. Haala kanaan karaa kanneen lamaan yoo faana buutan baay'ee tokko Facebookiin data keessan isiniif qusata jechaadha. Inni jalqaba isa kanadha. Isa lammaffaatti jennu isa lammaffaatti osoo hin kenne ammas viidiyoo kana like godha. Akkanumallee channel kana subscribe godha. Hiriyoota keessaniif share godha. Egaa barnoota kan ku isa lammaffaatti haa ce'u appii argaartan kana. Isa kana Slap Sounds jedhama. Appiin kun hirriba akka rafnu nu qarqara jechaadha. Appii kanatti fayyadamnee hirriba gaarii rafuu ni dandeenya. Appii kanatti fayyadamnee akkamitti hirriba rafuu dandeenya jechuu dandeessa. Sirriitti na hordofaadha. Appii kana eessaa akka argattan dhumarratti kan isinitti mul'isu ta'a. Ammasitti mee appii kana akkamitti fayyadamna? Jalqaba appii kana keessan seentu appichi kana fakkaata akkuma argaartan kana as ocean injira, forest injira. Ocean jechuun garba, forest bosona jechaadha. Rain yeroo roobu galgala as jira kunoo liiqee laga maal waa baay'eetu jira as keessa jechaadha. Kana keessa kafiitan filatanii hirriba keessan hirriba gaarii rafuu ni dandeessan. Mee akkamitti hirriba keenya nu raffisaa jechuu dandeessan? Sirriitti naaf hordofaa. Fakkeenyaaf anar kan isinitti agarsiisu ocean isa jedhu kana irratti isin agarsiisa jechaadha. Sagaleen kun sagalee garbaati jechaadha. Sagalee baay'ee nama gammachiisudha. Sagalee kana bantanii hirriba gaarii rafuu dandeessa. Akkamitti rafuu dandeenya? Akkam gooneetiin dhageeffannee hojjettan asirratti ni seentanii okeettan. Daqiiqaadhaan murteessuu ni danda'a. Taayimer isa jechuudha kan daqiiqaadhaan murteessuu ni danda'ama. Fakkeenyaaf daqiiqaa 10 akkanumallee 20 30 jedha. Fakkeenyaaf 10 haa filadhu. 10 filadhee jira argaartan jedhee yaada. 10f ni taphata jechaadha. Egaa asirratti yoo barbaadne as tuudhee bakka ammaan isinitti mul'isaa jiru kana tuudhee sagalee biraa itti dabaluu dandeenya. Fakkeenyaaf asirraa tuudhu. Asirratti fakkeenyaaf yeroo roobni roobu yeroo xilaa keessan irra sagalee dhageessisuudha. Roobni roobee xilaa keessan irra. Rain on umbrella. Xilaa keessan irratti yeroo roobni roobu sagalee dhageessisuudha kun. Isarratti garba irratti dabaluu ni dandeenya jechaadha. Akkanumallee sagaleedhaan adda addaatu jira as keessa akkuma jiraa jirtan kana. Farm isni jedhu jira. Grassland ni jedhu jira. Bird 1, bird 2. Bird jechuun yaa'u simbirruu jechaadha. Fakkeenyaaf ani yeroo roobni roobu xilaa irratti yeroo sagalee agarsiisu itti haa dabalune. Kana jechaadha. Sagalee kana nuuf kenneera. Sagalee kana sirriitti. Sagaleen kun lamaadha. Tokkoffaa akkuma argaa jirtan kana asitti yeroo roobni xilaa irratti roobuudha. Lammaffaan garba jechaadha. Kanneen lamaan walitti goonee sagalee kana haala kanaan fayyadamuu dandeessan. Sagalee kana dammoo jijjiiruu barbaadan sagalee roobni yeroo kan asuma irratti daballe garba irratti daballe kan yoo jijjiiruu barbaadan mallattoon asitti irsaasii fakkaatuun jirti. Ishee irratti okay weetanii kanneen keessa akka barbaadan irra okay tani raayitii hojjettan akka feetanitti irra dabaluu dandeenya. Garuu yeroo sangootan isa kana al tokko irra okeetanii balleessuu qabdan jechaadha. Achiin booda isa barbaadan filatanii irratti dabaluu ni dandeessu. Isa barbaadan filachuu dandeessan jechaadha. Haala kanaan itti fayyadamtu jechaadha. Sagalee kana sirriitti dhageeffachaa hirriba gaariin isin fudhachuu danda'a. Kanaan dura haadha abbaa keenyatti nu sosobee nu raffisa ture. Sagalee kana garuu yoo banta sagalee adda addaa ture as keessa. Akkuma duratti isin jedhe sagaleen bosonaa jira. Sagantiin simbirroowwan adda addaa ganamarra wacan galgala wacan akkas naannoo san jiranii. Sagaleedhaan kanneen akka feetanitti filachuu dandeessan as keessa jechaadha. Keessa isaa seentanii sagalee feetan filachuu ni dandeessanii as keessa fakkeenyaaf ocean, forest, rain, night baay'eetu jira. Farm lake, grassland, dachee magariisa jechaadha. Grassland jechuun dachee magariisa. Cave warshaa kan jennu holqa jechaadha. Waan akkasii baay'eetu jira. Kanneen filatanii sagalee isin gammachiise fakkeenyaaf forest kana mee isinitti mul'isu. Yeroo dhageeffachaa hirriba gaariin akka isin fudhatu gochuu dandeessanii haala kana fayyadamtanii ani itti fayyadamee waan an argeef isin mul'isuu danda'e jechaadha. Kanaafiyyuu isinillee itti fayyadamaadha. Sagalee kana banaatii itti fayyadamaadha. Dhumarratti aappii kana eessa argannaa warroota jettaniif jalqaba irratti karaan ittiin argattan Play Store keessa seentanii yeroo baay'ee jechaadha. Sleep
Sleep sounds jettanii yoo barreessitan salphumatti argachuu dandeessanii. Fakkeenyaaf isa kanaadha jechaadha. Isa kana install gochuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf ani install waan godheef hopping qofa godha. Isin asirratti install gochuu dandeessanii. Karaa biraatiin immoo viidiyoo kana bakka itti galakkisa dhiiqxanii jechaadha. Viidiyoo kana mata duree isaa al tokko nuti yookaan mallattoo V fakkaatu kana jirtu kana ni tuqxanii jala kanatti gabbuutanii daka kanatti jechaadha. Ni Telegram koo as tuquun seenaa kan jedhu jira. Isarratti okeettanii asirratti browser tokko ni filattu. Telegram qabdan keessaa tokko ni filattu. Egaa akkuma amma argaa jirtan haala kanaan channel kan koo Soofumar app kan Telegram keessa isin seensisa. Asirratti appicha maqaa irra barreessee asisinika sleeping sounds jedhee barreessee asisinika jechaadha. Haala kanaan argachuu dandeessanii dhaggeeffattoota koo barnoota har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe. Kana fakkaata warroonni viidiyoo kana like godhaa dhumarrattis. Warroonni channel kootiif haarawaa taatanis subscribe gochuun dagatinaadha. Yeroo baay'ee viidiyoowwan barbaadan waan barbaadan irraa akka isin hojjedhu comment jalatti barreessaa. Yaada keessan illee naaf irraa isin jedha. Horaa bulaa.